oduu amme Jibuutiin lammiileen seera ala biyya isaanii keessa jiraatan kamuu ji'a tokko keessatti akka biyya teenya gadhiisanii bahan yoo jechuudha ji'a tokkicha qabnee kana keessatti bahuu baatan tarkaanfii irra fudhannee ofiin of keessaa dirqiin baafne jechuudhaan ministeera dhimma keessaa Jibuutii ajaja baase isinii gabaafnee turre. Sanuma hordofuudhaan ambaasaaddarri Itiyoo kan Jibuutii keessatti argamu irra deebiin jechuudha ministeera kana akka gara ji'a sadiitti achi sossoosu gaafate. Lammiileen Itiyoo baay'inaan seera ala kan Jibuutii keessa jiraattu ta'uu waan beekuuf ambaasaaddarri Itiyoo kan Jibuutii keessatti argamu kun ministeera dhimma keessaa Jibuutii kana akka gara ji'a sadiitti achi sochoosu jechuudhaan gasitti lammiileen Itiyoo seera ala Jibuutii keessa jiraattu kan qabeenya qabanis qabeenya isaanii yeroodhaan gara biyyaa jechuudha galfatanii meeshaa jechuudha bahuu hin taanes gurguratanii akka jechuudha gallakkisanii isiniif bahan jechuudhaan gaafate. Haa ta'u malee ambaasaaddarri Itiyoo kun gaafatus ministeerri jechuudha biyya keessa Jibuutii ajaja baase ibbooda hin deebi'u kun jechuudha murtee dhugaatii ji'a tokkicha qabneef itti bahuu baannaan ofii irraa baafna malee gara ji'a sadiitti achi hin sossoofnu jechuudhaan gaafii jechuudha ambaasaaddarri Itiyoo gaafate kana kufaa taasiseeti jira. Kanaaf lammiileen Itiyoo warreen Jibuutii keessatti argamtan yeroodhaan of qopheessa. Akkasuma maasiis inuma ajaja haareetti maayis irra deebiin baaseen lammiileen jechuudha kamiyyuu kan seera ala Jibuutii keessatti argaman yoo qabeenya horatanii jiraatan qabamnaan jechuudha qabeenyi isaanii eessaa akka dhufe ni qoratamaa jechuudhaanis dabarsaniiti jiran. Kanaaf ijoollee teenya yeroodhaan of qopheessaatuma isin tattaagaa dirqamaan isin baasu ta'anii booda silaa waywaanni waywaatuma isiniif waywaachuu teenya. Garuu yaada isaaniiti yaada ilma namaati malee akki rabbii jechuudha hin beekamu. Fuuldura rabbii waan hojjetu kanaaf isin irraa qabbaneessus ni dandeenya. Hundaafuu isin seera ala biyya namaa deemuu dhiisaa biyya keessa jiraataniif seera qabeessaan jiraadha jechuudha. Akka isinis kabajamtanii qabeenyi isin horattanis kabajamuutti jechuudha. Kana isin hin jennaa. Kana asumaan xumura rabbii isinaa eegu waa nagee isinaa godhu. Kanatti aansuudhaan pirezidaantiin mana marii dhimmoota Islaamaa Itiyoo Dooktar Hajji Ibraahim Tufaa du'aan boqachuu paapaasii Faransiis gadda isaanitti dhagahame ibsuudhaan maatii jechuudha paapaasii kanaatiif jajjabina hawwinaa jechuudhaan jajjabina hawweeti jira. Uummata keenya jechuudha namoota biyya teenya keessatti humna waraana gamagamaa wal waraanaa jiru hiddutti uummanni nagaa dhumaa jiru kanaafuu jechuudha gaddi isaanii dhagahame hin ibsamne jechuudha. Paapaasii mana amantaa jechuudha kan umrii waggaa 88 jiraatee du'aan jechuu guyyaan isaa gahee du'eef gadda isaanitti dhagahaman ibsanii jechuudha. Kanamee isin akkamiin ilaaltan ani jechuudha Hajji Ibraahim Tufaa hedduun jaaladha qeeqoo fi miti garuu jechuudha wanti tun akka hayyatte jechuudha yaada anaaf gaarii hin ta'in jechuumarraa hin jee malee waan biraati miti akka biratti akka irraa fudhanne inni nama ilmiiti ulamaa guddaadha. Kanatti aansuudhaan siyaasni qawwee dhaabbachuu qabaa jechuudhaan dubbatan abbootiin amantaa biyya teenya keessa jiran waliigalaa. Amalli qawwee kaasanii walitti bu'insaan rakkoo hiikuuf yaaluun dhaabbachuu akka qabu abbootiin amantaa dubbataniiti jiran. Kun furmaata hin ta'u rakkoo hamaaf nu saaxila malee jechuudhaan akka jechuudha walitti bu'insa dhaaban gaafataniiti jiran. Nagayaa fi araara bichaadha kan furmaata biyya teenyaa fi hawaasa keenyaafis fidu jechuudhaan abbootiin amantaa waliigalaa biyya teenya keessa dubbatanii ibsaniiti jiran. Kun dhugaadha walitti bu'insaan wal waraansaan qawwee kaasanii jechuudha furmaanni dhufu tokkollee hin jiru. Kanaaf furmaata finnayaanii jechuudha yaaluun rakkina biraatiif yoo hawaasa saaxiluu fi biyyallee jechuudha gaga'amaa keessa galchuu taate malee kun furmaataa fi nageenya waaraa hin fidu. Nageenya waaraa kan fidu waliin gattattaanii tasgabbiin jechuudha mirga walii guutanii waliin furachuu qofa kan biyyaa fi isaaniifillee hawaasaafis nagee buusudha. Yaada abbootii amantaa kana akka kiyyatti ni deeggara. Kanatti aansuudhaan atileet Kananiisaa Baqalaa sababa miidhamuu isaatiin fiigicha jechuudha dorgommii fiigichaa London kan bara kanarraa bahuu keessaa bahuu ibseeti jira. Fuula feesbuuk irratti maxxansuudhaan deeggartoota isaatis dhiifama gaafatee jira. Atileet Kananiisaa Baqalaa hungaa kan biyya teenya akka gaariitti fiigichaanis ol qabee addunyaa keessattis akkaan jaalatamaa ta'e bara kanammoo yeroo dabre jechuudha ji'a muraasa dura akka dorgommii London kanarratti hirmaachuu deemu isin gabaafne turre. Amma immoo sababa miidhama na jira jechuudhaan miidhamaan qaba jechuudhaan keessaa bahuu fuula feesbuuk irratti jechuudha maxxansee jira. Fuuldura immoo gizeen wayyaa jechuudha fayyaa harkadhee booda akka ittiin deebi'ee jechuudhaan akka itti deebi'us ibsuudhaan hordoftoota isaa kan idil addunyaa guutuu dhiifama gaafatee jira. Kanatti aansuudhaan lola tibbana raayyaan ittisa biyyaa naannoo Amaaraa Shawaa karaa Goojjaam kanatti fannoo Amaaraa irratti jechuudha fudhachaa tarkaanfii fudhachaa jiruun
fannoo baay'ee jechuudha ajjeesuu dhibbaan yookaan kumaatamaan lakkaawwan ajjeesuu fi kanneen baay'ees booji'uu miidiyaaleen gabaasaati jira. Xiinxaltoonnis akka ja'anitti jechuudha. Hawaasa baay'ee iddoo lolli gaggeeffamaa jirutti jechuudha hawaasni baay'een rakkoo qoonqootii fi beelaan jechuudha saaxilamuu fi akkasuma qe'ee isaaniirraa buqqa'uudhaas dubbatanii jiran. Ammoo dhaabbanni jechuudha nyaata addunyaa kan mirga namoomaa jechuudha akka dubbatetti rakkoon keessattuu naannoo Amaaraa keessatti jechuudha waldhabdeen rakkoon biyya teenya keessatti deemaa jirtu hammaachaa dhufuudhaan namoonni hawaasni jechuudha baay'een namoota kuma meeqan lakkaawaman rakkoof saaxilamanii deeggarsa jechuudha gargaarsa yookaan nyaata akka barbaadan jechuudha dubbateeti jira. Rakkoon kun akka furamuus jechuudha mootummaa gaafataniiti jiran kana gaafurmaata rabbi haafitu jenna. Naannoon Amaaraa guutumatti jechuudha iddoo lolli gaggeeffamaa jirutti hawaasni baay'een rakkoo saaxilamaa jiraachuu dhaabbanni kun gabaaseeti jira. Ammaasis akka jechuudha deeggarsa keessattuu nyaataa jechuudha gargaarsa namoomaa barbaadan dhaabbanni kun ibsee dubbateeti jira. Amma naannoo Amaaraa iddoo lolli jechuudha raayyaa ittisa biyyaatti fannoo Amaaraa hedduu deemaa jiru keessatti jechuudha sababa fannootiin kan dhuferraa kan ka'e hawaasni baay'een rakkoo akkanan jaamne jechuudha saaxilamaniiti jiran. Kanatti aansuudhaan oduu gammachuu takka isin himeetiin gara oduulee biyya alatti isin dabarsa. Guyyaa har'aan tana sheenii sheekanii jechuudha urjiin biyya teenyaa yookaan jechuudha Bukaariin Afrikaa kan ta'e she'aama watar guyyaa har'aan tana daawwiidhaaf jechuudha akkasuma ulamaa'ota wajji mariidhaaf gara Jimmaa magaalaa Jimmaa jechuudha imaluudhaan ulamaa'ota magaalaa Jimmaatiin simannaan oowwan bareedaan jechuudha taasifameefii jira. Asumaan hawaasa magaalaa Jimmaatii fi ulamaa'ota keenya kan jechuudha Jimmaa hedduu galatoonfachuu barbaanne jechuudha. Bukaarii Afrikaa kan ta'e jechuudha she'aama watar simannaa akkasii oowwaa godhuu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaadha isiniin jechuu barbaada. Oduun biyya keessaa qaban ana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina. Somaalilaandiin biyyummaa isii akkuma labsattetti jirti. Amma immoo hariiroo dippiloomaasii jechuudha Imaaraatii wajjiin akka gaariitti godhaa jirtuun jechuudha albudootaa fi diinagdee garaagaraa irratti jechuudha cimsitee akka waliin hojjettu beekamtii daran akka jechuudha kannuuf Imaaraatis gaafachuudhaan mariirra akka jiru pirezidaantiin Haareenii Somaalilaand hammaan tana dubbateeti jira. Ammoo taraa tana karaa kanaanis mirga jechuudha biyyummaa isaa labsamee fi meeshaalee jechuudha gabayaa addunyaatiif akka dhiyeesse jechuudha. Gabayaa addunyaatiif meeshaan Somaalilaand dhiyaannaan jechuudha bakka jechuudha Somaalilaand biyya if dandeesse taate addunyaanis beeyte beekamteenis kannamteef jechuudha akkas jechuun. Kanaaf ammoo tattaaffii godhaa jirra cimsinee itti fufaa jirra biyyummaa teenyas mirkaneeffachaa jirra jechuudhaan haasaarraan tana taasiseen dubbatee jira pirezidaantiin Haareenii zamana filame kan Somaalilaand. Kanatti aansuudhaan dargaggeessi dargaggummaa isaatiin jechuudha pirezidaantii Burkiinaa Faasoo ta'uudhaan biyya gaggeessaa jiru kan pirezidaantii onnee jechuudha gootummaadhaan Afrikaa guutuu bilisa baasuun qaba jechuudha hojii boonsaa hojjechaa jiru kan Afrikaan guutuun irraa gammadaa jirtu Ibraahim jechuudha. Haasaa arraan tana taa'ee ibsa arraan tana baaseen jechuudha meeshaaleen jechuudha uffataa jechuudha dudullachi yookaan jechuun mustaamala jaan kun akka jechuudha biyya isaanii Ameerikaa irraa jechuudha biyya isaanii hin seenne ibsa baase maaliif dhorkee jaanii gaafannaan jechuudha. Afrikaanii biyya malee heerte miti iddoo jechuudha baladiyyaa yookaan jechuudha falaasama waan adda addaa itti gatanii miti jechuudhaan dubbatee jira. Meeshaalee qofaa isa barbaachisaa jechuusaati. Goota akkanaa kana irratti jechuudha biitii jechuudha Burkiinaa hawaasni jechuudha yaani yookaan gareen shororkeessituun mootummaa hin feene mootummaa pirezidaantii dhugaa kana hin feene warri faallaa gareen faallaa pirezidaantii kanaa yaatu fincila irra gaggeessaa jiraachuu odeessinii gabaabnee jirra jechuudha hiriira itti baanii. Kun ammoo kufaa taasisuun jechuudha fashalaawee jira ministeeronni jechuudha guutuun fashaleessanii jiran. Dhugumaan fashalaa'uu qabaas pirezidaantii akkanaa jechuudha Afrikaa guutuu barbaachisaa jechuudha. Afrikaan biyya malee ertee miti iddoo falaasama yookaan bakka guddaafaa itti gatanii miti jechuudhaan meeshaa jechuudha Ameerikaa tan mustaamala biyya isaanii ergamuun gurguramtu dhorkee jira jechuudha. Haaluma fincillee irra gaggeeffamaa jiruun warra lixaatii fi warri lixaa jechuudha garee faallaa pirezidaantii kanaa yaatu deeggaru irra gaggeessaa jiru immoo kufaa taasisuudhaanis gabaasanii haaluma kanaan akkanatti ibsa akka amma inni baasaa jiru hojiilee isaa yoon isin gabaase guyyuu ni ajaa'ibsiiftan. Kana oduun guyyaa irraan tana qaban kana fakkaata kan biraatiin angoloo deeminutti sheer du'ee turuudhaan facaasaa anka isiniif dhiyeessu oduu ammeeti kan biraatiin angoloo deeminutti gaa nagaa naa tura ammoo mallattoo gurraatti jechuudha harka mirga doonaa tuqamuudhaan sabskiraayib godhuu qofa hin dagatina oduulee haarii isin biraan geenya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.